Diinonni uummata keenyaa gantuu nu keessaa bahee fi baandaawwan qabatee fedhii uummata keenyaa sakaaluudhaaf hojjechaa jiru. Humnoonni kun guyyaa guyyaadhaan diinummaa uummata Oromoo irraa qabanii fi ergamtuu ta'uu isaanii gochaan agarsiisaa jiru. Warri waggaa 250 uummata Oromoo qabsaa'ee jijjiiran fite har'allee nuun ta'an jedhu burillee nuun ta'an jedhu yoo Oromoon paayileetii ta'ullee hin galuuf yoo Oromoon dooktarii ta'ullee hin galuuf yoo Oromoon muummichi ministeera ta'uufillee hin galuuf yoo Oromoon hoggana waraan biyyittii ta'uufillee hin galuuf hamii galaafre injifannoo arganu baasuuf malee uummata Oromoo bilisummaa biratti ceesisuuf carraan isaan fayyadamuu jiran tokkollee hin jiru. Carraan amma Oromoon gabrummaa jal jiraate isaanitti qabsaaniif tokko kan hin jirree fi injifannoo margan duuba deebisu biyya keessa nam wal nyaachisu akkaataan hojjechuu jiru kanaan sochoonee akka hojjenneef nu takaaluuf uummata Oromoo waan duuba deebisu malee uummata Oromoo tarkaanfii tokko waan duuba duratti sochoosuu danda'u miti jechuudha. Diin gurmaa waliin gurmaanii wanni alatti haasamu wanni miidiyaan finxaalessa banee waliin gurmaa'ee haasawu warri aangoo barbaadu aangoon iddoo isaan maliniif aangoo waan karaa guutuu ta'e hin argatiniif jedhamee akka waan Oromoo rakkoo keessa jirutti haasu uummata Oromoo waan bakka bu'u miti.